biyako biyagoota kumantama olka'us gachisus abjuun kiyya sumaa abdiinko hawwiinko suma galmi kiyya. Hello and welcome to the weekly edition of Voice of Oromia, coming to you on Fresh Air Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, kun Sagalee Oromiyaati. Sagaleen Oromiyaa torbaan irraa guyyaa tokko alhadda dilbata yookiin sanbata guddaa sa'a 5 jidduu afaan Oromootiin Fresh Air Radio 90.3 Minneapolis fi 106.7 St. Paul irraa qunnamtii qilleensarraan isin wajjin godhu kanarraa amma jalqaba. Dhaggeeffattoota Sagalee Oromiyaa jaalatamoo akkam ooltan arra guyyaan 19 baatiin Guraandhala barri 2017 qophii har'aaf isinii qabnu keessatti oduu akkasumatti illee odeeffata isiniif qabna wallee garagaraatiin isin bohaarsina beeksisa adda addaatiinis waa isin yaadachiisuudhaaf ni tattaafanna walumaa galatti sa'aa takkitti tanaaf ballama keessan sagalee teessan Sagalee Oromiyaatii wajjin akka gootan isinaaf irra kanatti oduu to'anaa itti dhihaadha. Guraandhala 19 bara 2017 irra deebinee akka mooltan jechaa oduun torbaan kanaa kunoo. Lolli ona jaarsoo ammallee itti fufaa jira. Jiraattoonni biyyaa diina ifirraa ittisaa jiran. Torbaan dabre lolli ona jaarsoo hedduu finiinee ture. Halgadda lola gursumii fi baabbiletti Oromoodhaa fi liyyuu poolis jidduutti gaggeeffameen waraana liyyuu poolisirraa namni 12 qaqqabamee loltoonni isaanii 20 du'an. Lola kanarratti waraanni Faxnoo Oromiyaatis qooda fudhachuun gabaafame. Akka gabaasaa tanaatitti waldhawiinsi Oromoo fi liyyuu poolis jidduutti gaggeeffame bekkoota qoree daakataa fi lafa dhagaan walirra tattaa'utti ta'uunis mirkanaawe. Lolli kuni jalqabamuun eega milishiyaaleen gandaa gursumitti araddaalee liyyuu poolis duraan dhuunfate seenanii alaabaa kililii Somaalee fannoorraa gadi buusaniin booda ture. Akka gabaasaa tanaatitti yeroo milishiyaan gandaa lafa Oromoodhaa tanii liyyuu poolis duraan dhuunfate seenanii alaabaa gadi buusan waraanni liyyuu poolis milishiyoota gandaa irratti dhukkaasa banee ture. Yeroo tanatti miseensonni waraana Faxnoo Oromiyaa hurrumatiinii jalatti dhokatanii eeggachaa turan ja'an. Dhukkaasaa fi reebinsi gara liyyuu poolisiin milishiyaa Oromiyaa irratti jalqabamuu yeroo hubatan poolisoonni Faxnoo Oromiyaa lola seenanii waraana liyyuu poolisitti duuluu jalqaban. Jiraattoonni biyya akka jaanitti haaluma wal fakkaatuun naannoo Baabbilee fi Daakataattis poolisoonni Faxnoo Oromiyaa lola kanarraa qooda fudhatanii jiran. Hamma guyyaa jimmata dabreetti milishiyaan gandaatii fi loltoonni Faxnoo Oromiyaa waraana liyyuu poolisitti duulanii liyyuu poolisirraa namni 40 gayu akka du'an ni himama. Lola yeroo maay'ii gaggeeffame kanaan milishiyaan gandaatii fi poolisoonni Faxnoo Oromiyaa wal gargaaranii loltoota liyyuu poolis araddoota naannoo Baabbilee fi Gursumirraa guutumattu arihanii jiran ja'an. Kana jechuun yeroo ammaan tana araddoonni naannoo Gursumii fi Baabbilee guutuun harka waraana liyyuu poolis jala bahanii jiran. Lola kanarratti liyyuu poolisirraa namni 12 kan duraan qaqqabamanilleen akka du'anni odeeffama. Gara cinaaksanitti ammoo milishiyoonni gandaa humna weerartoota liyyuu poolis akka ifumaan ifirraa dhorkuu danda'aniif if leenjisaa jiran ja'ama. Naannoo daangaa Oromiyaa keessatti lafa bal'oo duraan liyyuu poolis humna qawweedhaatiin dhuunfatee alaabaa Somaalee irratti fannisee ture keessa lafti isaan harkatti hafte Kaalaamalee fi Ambaroo tokkoffaa fi lammaffaa qofa ta'uunis kanuma wajjin gabaafame. Jiraattonni biyyaa Sagalee Oromiyaatti akka himanitti araddoota sadeen naannoo cinaaksan tanaas gaafni bilisoomsan fagoo miti. Akka gabaasaa tanaatitti lola Oromoo fi liyyuu poolis jidduutti gaggeeffamte kanarratti poolisoota Faxnootirraa nama 3tu du'e. Kunis tarkaanfii waraanni makkalaakayaa liyyuu poolisiif dirmatee dhukkaasa baneen akka ta'es hubatame. Waa'ee dhukkaasa makkalaakayaa kanarratti miseensonni makkalaakayaa oduu dhoysaadhaan gadi baasanirraa akka hubatametti loltoota makkalaakayaatirraahis namni 5 akka du'an ni odeeffama.
Gabaasaa tanaa wajjin akka hubatametti miseensonni waraana liyyuu poolis kanneen madaawanii fi akkasumatti illee miseensonni waraana makkalaakayaa kanneen madaawanis hospitaala Kaarraamarraa kan magaalaa Jijjigaa jiru geeffamanii achitti wallaanamaa jiran. Miseensonni liyyuu poolis kanneen madaawan lakkoofsi isaanii amma dura hin beekamne. Gabaasaan tuni akka jettutti yeroo ammaan tanaa Gursum Cinaaksanii fi Baabbileetti poolisoonni Faxnoo Oromiyaa nama 100 gahan ramadamanii jiran. Poolisoonni Faxnoo kun tarkaanfii milisiyaan gandaa humnoota liyyuu poolisii irratti fudhatu irratti milishiyaadhaaf dirmatanii tarkaanfii fudhachuun isaanii humnoota makkalaakayaadhaatii fi isaan jidduu walitti bu'iinsa fiduun waan hin oolle warri ja'an hedduudha. Keessattuu lola torbaan dabree keessatti harka poolisoota Faxnootiin loltoota makkalaakayaatirraa namni 5 du'uun walitti bu'iinsi hammaachuudhaaf akka jiraatu namaaf mirkaneessa warri ja'an hedduudha. Gara biraatiin waraanni makkalaakayaa humna liyyuu poolis gargaaree Oromoo irratti dhukkaasuun mootummaan wayyaanee suduudaan ummata Oromoodhaatii fi humnoota Faxnoo Oromiyaattis duula banuu agarsiisa warri ja'an hedduudha. Torbaan dabre humna isaanii jabeeffachuudhaaf wayyaanonni maqaa liyyuu poolisiin sossoohan waraana makiinaalee 4 guutuu Cinaaksanitti erguunii fi waraana biraa kan makiinaa 4tti fe'ames Baabbileetti erguun ni yaadatama. Akka gabaasaa achirraa nu geessetti heddomminni waraana liyyuu poolis Oromoorraa humaa fiduu dadhabee makkalaakayaan aaraan bakka liyyuu poolis buutee lola jalqabdullee isaan lamaanuu tarkaanfii Oromoorratti fudhataniin fashalanii baqatanii jiran. Poolisoonni Faxnoo Oromiyaa suduudaan gara OPDO'dhaatiin ajajamanii yookiin ammoo miseensonni humna tanaa obboleeyyan isaanii kan Oromoo miidhamu arkuu dadhabanii lola kanatti akka seenan amma dura addaan hin beekamne. Daawwatoonni garii akka ja'anitti yookaan OPDO'n suduudaan humnoota Faxnoo ajajje ta'e wayyaaneedhaa fi OPDO jidduutti rakkoon dhalachaa akka jirtu tilmaamuun naman dhibu ja'an. Yoo garuu Faxnoon fedhii isii qofaan milishiyaa Oromoodhaatii wajjin dhaabbattee kan lola liyyuu poolisii fi waraana makkalaakayaa irratti bante taate tarkaanfiin wayyaanee maal ta'uudhaaf akka jiraatu amma dura hin beekamu. Lolli torbaan kanaa wanni mirkaneesse loltoonni makkalaakayaa Basaqqeessatti humnoota liyyuu poolisiif dirmatanii milishiyaa Oromoodhaatii fi poolisoota Faxnoo Oromiyaa akka diinaatti ilaaluu isaaniiti. Qubsuma Booranaa tan naannoo Gujiitti argamtutti lola liyyuu poolisiin namni 20 caalu du'an. Oduun godinaa Gujii ona Liibanirraa nu dhaqqabde akka jettutti loltoonni liyyuu poolis torbaan dabre godinaa tanatti bobbahanii weerara kanaan ilmaan Oromoo kanneen weerarri kuni dhufuudhaaf akka jiraatu hin hubatin nama 23 ajjeesan ja'ama. Akka gabaasaa tanaatitti namoonni weerara waraana wayyaaneedhaa kan maqaa liyyuu poolisiin if moggaasee kanaan miidhaman namni 25 yeroo ammaan tanaa hospitaala Nageellee Booranaatii fi hospitaala Hawaasaatti mollaanamaa jiran. Loltoonni liyyuu poolis kun lafa Booranaa kan weeraranirraa qabeenya guddaadhaan saammatanii jiran. Gara waraana wayyaanee kan maqaa liyyuu poolisiin bobbaheerraa jiraattonni Booranaa nama 4 yoo ajjeesan isaan liyyuu poolisirraa du'an hundinuu miseensota waraana makkalaakayaa wayyaanee ta'uu jiraattonni biyyaanii dubbatan. Gabaasaa tanarraa akka hubatamutti maqaa liyyuu poolisiin kanneen ummata Oromoo Baalee, Booranaa fi Harargee irratti weeraraan bobbahaa jiran hundi humnoota wayyaaneedhaa qofa ta'uu namatti mul'isa. Bobbaa marraa tana wayyaaneen maqaa liyyuu poolisiin if moggaafte godinaa Gujiitti duulteen namni hedduunis akka madaawan hubatame. Naannuma Gujii ona Booranaa kana keessatti bakka takkitti qofatti abbaa fi ilmaan isaa 4tu loltoota liyyuu poolisiin ajjeefaman ja'an. Baqattoonni Oromoo Suudaan magaalaa Kaartuumitti hiriira nagayaa bahan. Oduun magaalaa Kaartuum biyya Suudaanii baatu akka jettutti sababa mootummaan Suudaan wayyaaneedhaan wal taatee baqattoota Oromoodhaa miidhaa jirtuuf diddaa agarsiisuudhaaf baqattoonni Oromoo biyya Suudaan jiraatan hiriira mormii bahanii iyyachuun gabaafame. Booddeen kana poolisoonni mootummaa Suudaan baqattoota qaqqabanii xalayaa eenyummaa ittiin beekaman baqattoota irraa fuudhanii cicciruudhaa fi kaardii san haarayaan baafachuudhaaf qarshii biyya Suudaan 6,000 gaafachuudhaatu himama. Kaardiin hayyamaa tani biyya Suudaaniin jiraatan duratti qarshii Suudaan 200 yoo bitamtu sababa hin beekaminiin gatiin isiidhaa ol kaatee 2,000 seentee jirti. Yeroo ammaatti namni maallaqa san kafaluu hin dandeenye kan harka isaatii hin qabne bara tokkoo fi qarshii 12,000 kafaluudha adabaman ja'ama. Hiriirri Oromoon biyya Suudaan godhes imbaasii wayyaanee kan magaalaa Kaartuum jiru duratti akka ta'es kanuma wajjin gabaafame.
Hiriirri biraa Awurooppatti kan firii Dr. Mararaa and all other political prisoners jechuudhaan qindaa'ee guyyaa guraandhala yookiin Februaarii 16 gaggeeffamuun gabaafame. Hiriirri kun sarbamiinsa mirga namoomaa kan wayyaaneen Itoophiyaa humna waraanaatiin dhuunfatte keessatti gaggeessitu balaaleffachuudhaaf ilmaan Oromoodhaa kanneen hidhaa jiran sababa tokko malee ta'uu aangaa'ota Awurooppaadhaatti agarsiisuudhaaf qophaa'ee ja'ama. Torbaan dabre Dr. Mararaa Guddinaatii fi namoonni isaa wajjin galmee takka keessatti himataman hojii shororkaatti hojjettan jechuudhaan himatamanii jiran. Daawwattoonni garii akka ja'anitti manni heeraa fedhii wayyaaniidhaatiin kan hojjetu waan ta'eef murtii haqaa ni kenna jedhee namni irraa eeggatu tokkolleen hin jiru. Nama karaa nagayaatiin malee lolli dhoorkaadha jedhee umrii isaa guutuu falmaa ture Dr. Mararaa arraantana maqaa shororkaatiin harka wayyaaniidhaatitti hidhamee yakkaaf dhihaachuun daawwattoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Miidhagaa lolaatti wayyaaneen uummata walga'ii yaamtee barsiifachaa jirti. Gabaasaan naannoo miidhagaatirraa sagalee Oromiyaa dhaqqabdee akka jettutti wayyaaneen Oromoo naannoo miidhagaa lolaa walitti yaamtee haara'oomsaa fi misooma isin barsiisaa turre isiniif xumurra jechuu daran isin jaarra jechuun gabaafame. Akka gabaasaa tanaatitti keessattuu dargaggeeyyii jaarreeti hojitti isin bobbaafna jechaanii jiran. Haa ta'uu malee walga'ii tanarratti namoota biyya alaatii isinitti gale kanneen akka biyya Su'uudii irraa asitti deebi'anii maqaalee isaanii nuuf kennaa jechuudhaan shirri biraa duuba jiraachuun hubatame. Jiraattonni biyyaa kanneen achitti walga'an garuu tana bakka biraatiin dhaqadhaa ja'anii yaada dabballoota OPDOdhaa kanneen shira kanaan dhufan harkatti busheessuun gabaafame. Gara biraatiin wayyaaneen ammallee Oromoo akka ummataatti xiyyeeffattee nama hedduu hidhuu itti fuftee jirti. Godina Arsii dhihaa magaalaa Dodolaatti torbaan dabre sababa hin beekaminiin dabballoonni OPDOdhaa humnoota poolisiidhaatii wajjin magaalaa fi naannoo isii keessa yaa'anii nama 11 hidhanii jiran. Akka gabaasaa tanaatitti gaafa fincilli Oromiyaa keessatti deemaa ture uummata kakaaftan jechuudhaan akka ta'es gabaafame. Gabaasaa tanarraa akka barametti tarkaanfii tanaan wayyaaneen dubartii abbaan warraa bira hin jirrellee hedduu hidhuun hubatame. Magaalaa Naqamtee keessattis waraanni koomaandi poostiidhaan gaggeeffaman dargaggoota Oromoo karaarra yaa'an qaqqabanii telefoona harkaa saamuudhaatu dhagayama. Akka gabaasaa tanaatitti wayyaaneen suuraadhaa fi fakkii viidiyoo yookiin immoo wallee warraaqsaa telefoona isaanii keessa barbaaddi ja'ama. Walleen warraaqsaa telefoona keessatti argamnaan ragaa godhattee dargaggeeyyii hidhatti darbiti ja'an. Olompiik meedaalist Fayyisaa Leelisaa maatii isaatiin wal qunname. Gabaasaan magaalaa Miyaami Filooridaa irraa baatu akka mirkaneessitutti Fayyisaa Leelisaa kan bona bara dheengaddaa wal dorgommii Olompiikaatiin fiigiinsa maaraatooniidhaatiin moohee lammaffaa bahee haadha warra isaatii fi ilmaan isaa lamaanii wajjin dirree xayyaaraa magaalaa Miyaami Filooridaatti wal qunname achirraa gara bakka jiru isaa Arizoonatti waliin deebi'an. Fayyisaa fi maatii isaatiin baga gammaddan ilmaan Oromootis baga gammaddan jenna. Bombiin makiinaa takka magaalaa Magdishoo biyya Soomaaleetti dhukkaatee namni 30 du'an. Dhukkaasa kanaaf namni itti gaafatama fudhate tokkolleen hin jiru. Yeroo biraa gaafa dhukkaasni akkanaa ta'u Alshabaab daftee nuutu godhe jechuunis ni hubatama. Marraa tana garuu dhukkaasa kanaan namni 30 du'ullee namni itti gaafatama fudhate tokkolleen hin jiru. Daawwattoonni garii akka ja'anitti garuu warri farmaajoon filamuurraa akka jabaa aara qaban wayyaaneen tarkaanfii akkanaa tana fudhachuun isiidhaani mala ja'an. Siisiin Keeniyaa daawwachuufi. Booddeen kana mootummaan Misraa biyyoota Ugaandaa, Kibbaa, Suudaan, Jabuutii fi Eertiraa wajjinis qunnamtii dippiloomaasii cimsitee jirti. Tarkaanfii tana hunda siisiin fudhachuun maaliif akka ta'e dirratti himamuu baatullee dubbiin tun ijaaraminsa kuurii abbayyaatiin walitti hidhaadha warri ja'an hedduudha dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo oduun irraa raawwatte.
galu jedhime geerarime geerar naan jettu meekee geeraruree quuqaa garaa koo keessaa dubbadhee baafadhuure quuqaa garaa koo keessaa dubbadhee baafadhuure baasee obbaafadhuure takkaarra naannessuure takkaarra naannessuure takkaarra naannessuure takkaarra naannessuure Oromoo koo lammii koo qomoo koo na dhageessa kan biyya alaaf keessaa dubbadhee tan baafadhaa quuqaa garaa koo keessaa mee gurra naaf ergisaa sirriitti na caqasaa yoon hindoo goggorallee ofii jaamaa na gorsa badii koo na sirreessa badii koo na sirreessa badii koo na sirreessa Uru keenya baranaa qonnee sanyii facaasnee daboo baanee aramne eegduun itti xiqqaannaan firii simbirri nyaatee Kaayoo keenya ganama baranaa tokkummaadhaan galmaan keenya jenne osoo abdiidhaan eegnu abjuun keenya dheerate kana gaaraa na nyaate sammuun koo na gubate sammuun koo na gubate sammuun koo na gubate hiriira bahaa jennaan tokkummaadhaan hiriirree Oromiyaa mararraa alaabaa mirmirsine Jabaan bayinaa jennaan hin bunnu sin gurgurruus jennee wal mari'annee diinatti hulaa cufne Baaya aadaa uffannee marga jiidhaa qabannee waaqa galateeffachuuf irreecha manaa baane jarri qaawwee nu lollaan kan nu dirmatu dhabne kan du'ee awwaalanne manatti ol dachaane manatti ol dachaane Qamadii goda gama daboomaa ani hamu amanii walii qabu walii qabani tulu jiranii warra diinaa Kaafaayyuun Oromoo kan keessaa fala jirtu komiinsin irraa qabaa na dhaggeeffadhaa martu osoo uummanni keenya roorroo diinaan rakkatu tokkummaa uumaa jedhee isinitti waakkatu marii jettanii teessanii wal qocoltu wal dhabdee nama dhuunfaa siyaasatti jijjiirtu karaa sooshaal miidiyaa walirratti ololtu kanatu qabsoodhaare waan garaa nama nyaatu waan garaa nama nyaatu waan garaa nama nyaatu Muka guddaa dulloomee ol dhaabbachuu dadhabee jigee karaarra ciisu qottootitti baay'atan saba guddaa gabroomee walii galuu dadhabee gareedhaan yaa'u yartuutitti dhaadatan Oromoon silaa hayyu Oromoon silaa hayyu Oromoon silaa gootaa maalumaaf didee yaadaan gargar facee laatan yaa Rabbii si kadhanne yaa Waaqaa si kadhanne mala nuu dha'i gooftaa mala nuu dha'i gooftaa mala nuu dha'i gooftaa Obsi naan jedhu garaa maaliinaa obsaa kolfi naan jedhu ilkaan maaliinaa kolfay Hirribniinis na dideeme akkam ta'e rafaa imimmaan haadha qeerroo deessee dhalashii dhabdee fuula koo dura dhufay yoo walii gallee qofa qabsoonis itti fufaa qomoo koo jajjabaadhaa dukkanni ammaa tullee gaaf tokko numa ifaa gaaf tokko numa ifaa gaaf tokko numa ifaa Komoko ya lamiko Mulira nesinurako 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 Kabagi ba ya lamiko Mulira nesinurako Bahadiha ya lamiko Mulira nesinurako Kesafala ya lamiko Mulira nesinurako Waligala ya lamiko Mulira nesinurako Mulira nesinurako Mulira nesinurako Igni lamiko lole Ilisumma fengale Ahunga busenate Igni amboti lole Ahunga busenate Kamdi shoftu dangale Ahunga busenate Igni arsiti lole Ahunga busenate Kambaletti dangale Ahunga busenate Ini gujiti lole Ahunga busenate Kamborana dangale Ahunga busenate Igni hararge lole Ahunga busenate Kangarayu dangale Ahunga busenate
ilami golole ilisumma abdangale ahunga busenate digni waloti lole ahunga busenate kashawati dangale ahunga sagantaan sagalee oromiyaa deeggarsa Elsa Abaateetii fi Addis Travel ni gargaaramaa muuxannoodhaa fi ogummaa bakka bu'ummaa waggoota 15 oliif qabnutti gargaaramuudhaan addunyaa guutuu keessatti karoora deemsaaf qabdan irratti isin gargaaruudhaaf qophiidha. Addis Travelin bakka mijaawaa 1821 University Avenue St. Paul keessatti argama. Odeeffannoo caaluu argachuudhaaf 651 duwwaa yookiinis addistravel.net irratti nu qunnama. KFAI's upcoming Day of Black History Month programming on February 21st is supported by North Point Health and Wellness Center. North Point is a multi-specialty medical, dental, and mental health center and human service agency located in North Minneapolis. North Point's mission is partnering to create a healthier community. More information at northpointhealth.org or at facebook.com/northpoint. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, or at efetus.com. First Year Community Radio will observe Black History Month with special programming on Tuesday, February 21st. Listen for music, documentaries, storytelling, and spoken word. 18 hours of art and conversation that reveal and celebrate significant events in Black history. Tune in from 6 a.m. to midnight on Tuesday, February 21st for Black History Month on KFAI. More information at kfai.org. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo akkuma oduurratti dhageessanitti torbaan dabre kana Fayyisaa Dillisaa kan bara deengaddaa Oloompiik irratti fiiginsa maaraatooniidhaatiin moohee bakka lammaffaadhaa bahee achumaanuu harkasaa walqaxxaamursee qabsoo uummanni Oromoodhaa biyya keessaa godhaa jiru wajjin dhaabbachuusaa in solidaaritii jechuudha. Dhaabbachuusaa mul'isee sanumaa wajjin addunyaa guutuu keessatti rakkoon ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa qaban kan uummanummaan cunqurfamaan Itoophiyaa keessatti qabu mara akka hubatan godhe yeroo ammaan tanaa torban dabre kana keessa jechuudha. Warri isaa ilmaan isaa dhufanii jiranii magaalaa Miami biyya isteeta Floridaadhaatti wal qunnamanii achirraa gara bakka jiru isaanii karaa Arizonaatti waliin bararuu isaaniitiitu dhagahamees mul'atees gaafa Fayyisaa Dillisaadhaa uummata Oromoodhaatiif qooda guddaadha baasee gumaata guddaa namni tokko kophaa isaa sadarkaa guddaadhaatti baase ka sadarkaa isaa baase ni jira yoo jaan yeroo ammaatitti haga har'aatitti wanni irraa beenu hin jiru keessa caalaa baase hin jiru jechuudha akkuma gaariitti danda'ama. Kaammasaa waa'ee Oromoodhaa addunyaa tanarratti dhageessisuu danda'e tokkolleen hin jiru dhugumatti bagaa gammadde jennaani ilmaan Oromoodhaatilleen ka gammachuu isaatiif gammaddan martinuu baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Kanuma wajjin torbaan dabre kanaaf eega pirezidantiin haareetichi Trump mootummaa Ameerikaadhaatitti pirezidantummaadhaan hojii jalqabeerraa ka'ee wanni jabaan tokko kan akka hamatti nama dhibaa jiru waa'ee refuujii waa'ee baqattootaa waa'ee namni alaa biyya tana seenuudhaa keessattuu biyyoota xiyyeeffatameetu jira haa ta'u immoo achiin boodallee xalayaa takka ajaja tokko baasee ture. Ajajni san eegaa mana heeraatitti dura qabameen booda karaa itti ajajnummaan san mataansaa karaa biraatiin dalagaarra itti ooluu akka biraatti barbaaddachaa jiranii sanirratti tarkaanfii garagaraatiitu fudhatamee jira. Sa'iid Mahamad Aliitu bal'ina isaa qaba. Meegaa ni hubanna bal'inni san maal akka ta'e.
Dhugaadha. Waan akka biyya ofii wanni ta'u hin jiru. Qilleensi biyya ofiitu dhiyaana biraa dhiisiti. Garuu akka hiree ta'ee baqattummaan tun ilmaan Oromootti karaa ta'aa jirti. Baqattummaa tanarraa yoo dubbannu dhugumatti hundinuu baqataa waan taaneef jecha waan hedduu namooyyuu muuxannoo adda addaa qaba. Keessattuu karaa irraa dubbachuu barbaade gabaabatti wama beeytan tokko baqataan ammaan tana Oromoo karaa kamirra mee maalirra jira kana adda gabaabsinee xiqqoo laallee gara Donald Trump ammoo gara Ameerikaa siyaasa Ameerikaatti deebina. Wanni irraa dubbachuu barbaade dhiyeenya kana gara Yaman kanatti yoo laalle akkuma dur wanni addaa haarawaa akka ta'e ijoolleen xixiqqoon gartee umrii 15-16 biyya san dhaquu isaaniiti. Akka namoonni achi jiran nu himanitti kan nama gaddisiisu ilmaan karaa deemaniitiin inumaayyuu gara huffeessa yookaan saharaa kana keessa deemanii biyya ho'aa san keessa deemanii galaana qaxxaamuranii deeman kun wama duraan biyya fagooyyuu waan sa'a lamaallee nama deemuu hin dandeenye jedhamee ilaalama. Garuu akkaataa nama gaddisiisuun ilmaan xixiqqoon tun dhaloonni boroo kun biyya keessaa ooluun isaanii waan akkaan nama gaddisiisu jedhan. Inumaayyuu Yaman keessallee gara Saawud Arabiyaa dabruudhaaf daangaa irratti qabamanii namoonni kun akkaataa garaa nama naasisuun dhumuu isaaniitu himama. Hedduun isaanii kaciisan barandaa biyya Arabaarra ciisaa jiran. Yaman ifiyyuu lolarra jirti biyya akka malitti miidhamte ilmaan Oromoodhaa kun dachii guutanii barandaa kana jala akka boyte bulan namni argu dhugumatti wayita harka namaa jala garte daabboodhaaf harka qabatan waan akkaan nama gaddisiisu ta'utu himama. Kun hundinuu garaa nama nyaata. San qofaa miti. Eegasii biyya ollaa sanii Saawud Arabiyaa yeroo hiixan lammiiwwan Oromoo hedduutu biyya san keessa jira. Hedduun isaanii teessoo biyya sanii iqaamaa akka jedhamu qaban. Kanneen qabanillee ammootu haala adda addaatiin haaromsuudhaaf rakkinna guddatu isaan mudataa jira. Namoonni hedduu qabamanii bakka adda addaa keessatti hidhamanii kanneen mana hidhaa keessatti dhuman kanneen ammootu seera malee darbaman yoo hin darbaman amma Itoophiyaa sanitti darbamuu diddaadhaaf nu Somaaleerraa dhufne jedhan yookaan biyya biraa Eertiraa himatan bakka adda addaa himatan bakka darbatan kanatti wanni isaan keessummeessu hin jiru lammiiwwan Oromoodhaa ka higiree boruu ta'an akkaataa kanatti illee biyya sanitti rakkataa jiran. Kana qofaa miti akkaan ammootu fuulduratti nama yaachisuudhaaf rakkinni guddaan itti dhufuuf jiraatu Somaaliyaa. Somaaliyaa yoo jennu Soomaaliyaan tun akkuma beekamu bakka sadi jirti. Soomaaliyaan beekamtuun Moqodashoo san jirtu jechuu Soomaaliyaan dur akka beeknutti. Garuu ammoo amma Oromoon heddummaan akka jiru Somaalee laandi ka jedhamu kan amma wayyaaneen akka gaariitti wajjin jirtu sanii fi akkasumattis ammootu Puuntlaand ta jedhamtu san keessattuu magaalaa Basaasooti. Magaalaa Basaasoo san keessatti sodaan uummanni Somaalotaa qaban namni achi dhaqe namni biyya kana jirtan mee gaafadha Somaaleen achi dhuftu nu sodaachisaa jira Oromoon kuni Oromoon galaanaa nurraan garagalee jira. Hegereen biyya tana osoo filmaanni ka deemu taate biyya kana keessatti irra caalaa harka baasuu danda'u Oromoodha. Silaa filmaata illee keessa seenuu hin danda'ani dhugaadha. Itti hirmaachuu illee hin danda'an jechaaf jechuu isaaniiti. Hojjechaa jedhama. Kanaaf Somaaliyaa kana keessatti illee haalli adda addaa uumamee hokkada tokko yoo uumame nageenya uummata Oromoo kanaaf yaachisa guddatu akkaan waan nama yaachisu jira jechuudha. Gara biraatiin Somaalilaand ammootu Somaalilaand kana keessa heddummeenaan hargeysaa jechuudha. Kan magaalaan isii hargeysaa taate lammiiwwan Oromoodhaa hedduu bal'inaan naannoo san jiran. Gargaarsan argatan. Dalagaa dalaguu hin danda'an. Dalagaan isaan dalanillee gaagaa amma namoonni gariin re'ee tiisuullee waan akkanaa kanarratti illee akka hirmaatantu baadiyyaa keessatti ammoo wanni kennamuuf illee hin jiru roorroo guddoo keessatti itti irratti deeffamaa jira akkaan waan nama gaddisiisu jechuudha. Kunis ilmaan Oromoodhaa heegeree boruuti. Isaan kunis akkaataan waan guyyaa tokkotti dhaabbataa jiru miti. Ka galaanarraa hafaniitiin galaana ce'urraa hafanii achi biyya san keessa taa'aa jiran ka galaanaan hin nyaatamin achi keessatti dararaa guddaa argataa jiran. Hireen isaan biyya sadaffaa itti qubatan hin jiru. San qofaa miti. Keeniyaa keessallee hireen akkaan bal'oon hin jirtu. Dhugaadhaa haalli addaan xiqqoo kan duraanillee Keeniyaa kana wayyaa ta'ullee garuu kan nama gaddisiisu maali hireen biyya sadaffaadhaa qubatuudha. Namoota waggaa 15-16 mooraa baqataa keessatti haakumaa keessatti akkanatti ta'anii jirantu achirraa nu bilbilee nu gaafate. Haala akkamitti ilmaan achitti horanii rakkatanii hegereet akka malee ni dhiya ni bari'a ni rafan ni ka'an akkasumatti jiraataa jiran. Kun hoo ilmaan Oromoodhaa hegeree dhaba isaanii mul'isa. Kana alattis gaa irruma fiffiigee dubbachuu barbaada. Itti aanu gaddisiisaan jabaan Jibuutiidha. Jibuutiin tun biyya daangaati biyya keessattuu gartee Oromiyaa bahatanatti dhiyaattu. Namoonni hedduu garas dhufan daangaan isiillee gabaabduu waan taateef achuma ceehan. Yoo ceehan Jibuutiin tun ammoo bakka addaata namaaf tuffii qabdu. Oromoo tanaaf tuffii namummaa fuyyuu tuffii qabdi. Waan biraa dhiisaati. Tuffii guddatu jira. Biyyi sun dhugaadhaan hin galateeffannaa. Uummanni sun uummata nu gargaaree uummata gartee haala adda addaatiin baqataa kana keessummeesse. Haa ta'u irra guddaa wanni mul'atu keessattuu gara bulchiinsaatti
tuffii uummata kana irratti mul'atuu fi miidhaa uummata kana biyya gubattuu san keessatti ilmaan Oromoodhaa barandaa kaartoonarra yeroo ciisan arguun hedduu nama gaddisiisa. Hegereen ammoo isaanillee dukkanaawaa ta'ee mul'ata. Kunillee mooraa keessatti galanii waggoota meeqaaf namoota achi keessa jirantu jira. Kan gara biraa akkuma beekamu jireenyi illee xiqqoo wayyaa ta'u Masriidha. Masri keessatti amma hireen assaayilama yookaan ammootu maxxana siyaasaadhaa argatuudha fudhatama hin jiru. Kanaaf yeroo hedduu ilmaan Oromoodhaa achi keessatti sanii dargaggeeyyiin maal fakkaatan shamarran maal fakkaatan achi keessatti rakkatanii yeroo hunda namoota if gubanillee namoota lamaan if gubanillee bara dabre kana yaadatan jechuudha. Maaliif hegereen hin jirtu dukkanaawaadha. Wanti tokko namni mootummaan sadaffaadhaa tokko biyyi takka biyyi isaan fudhataa jirtu waan hin jirreef achitti ammootu assaayilama sanuu argachuun biyyi Masriitu beekannaa namaa kennuun sunu waan hin jirreef rakkinni guddatu naannoo sanatti illee mul'ata. Kanuma kanaaf kana haala kana fakkaatu waliigalatti baqataan Oromoodhaa akka rakkinna keessa jira jechuu yoo laallu daa'imman keessattuu biyya keessaa yaa'an kun akkaan waan nama yaachisu roorroo itti hammaatti miidhaa wayyaaneen geessisaa jiru kan yeroo hundaayyuu gartee komaand poostiin kun dhaabbatee namni tokko gartee mirgi isaanii mulqamee akkaataa jiraachuurra baqatanii biyya alaatti yaa'aa jiranii kunillee akkaan nama gaddisiisa. Kana wajjin yoo laalle amma fakkeenyaaf egaa waan baqataa kaafne booda seneetoroonni Ameerikaa lama waan Oromootti hidhata qabu miti waan addunyaa laalu seneetoroonni Ameerikaa Alama, Senator Tom Cotton, Arkansas fi akkasumas Senator David Perdue kan jedhaman ka Georgia Ameerikaan baqattoota fudhattu akka lakkoofsa gad xiqqeessitu seera dhiheessaa jiran tumaa jiran. San malees karaa DVtiin namoonni Ameerikaa seenan akka xiqqaatuun irra jiru. Bara Obaamaadhaa xiqqoo kootaan isaanii yookaan heddummeenni namaa baqataa guddaa ture. Amma gara 50,000tti gad deebisuu qabna jechuudhaan kan addunyaa irraa dhufu maraayyuu garas gad deebisuudhaaf Ameerikaaleen seera tumataa jirti jechuudha. Kana yoo laallu garteetiin hireen baqataa kunillee dukkanaawaa ta'uu argina garuu suuta itti deebi'amee ilaalama. Egaa siyaasa Ameerikaa keessa seennee yeroo gabaabaa qabnu wajjin Abdul Jaliil wanni kaasuu barbaadu waa'ee Donald Trump. President Donald Trump barana aangoo qabateeyyuu kun yeroo gabaabaa baatii lama guunne rakkinni guddatu irraa mul'ataa jira. Dhugumatti biyyi tun garam deemaa jirtillee namoota hedduu yaachisaa jira. Siyaasa hedduu kaboora wayitu mul'ata. Karaa kanaan akkuma beekamu Abdul Jaliil illee tuqetti ajajni inni waa'ee uggura biyyoota torban san irratti baasee mana murtiitiin qabame akkasumatti yeroo taa'u kanatti karaa biraatiin ammoo akkuma torban dabre dubbannetti warri Homeland Security jedhamii fi karaa addaatiin akkasuma warri ammootu ammas ICE jaaniin warra ICE jedhanii kun ammoo poolisoonni addaa ka immigireeshinaa ammoo jechuudha isaanillee ummata marsanii qabuudhaan magaalota adda addaa keessaa waan akka ajaa'ibaatti guuraa jiran darbanii jiran biyyatti deebisanii jiran san qofaa miti amma kaleessuma kana seera tokko bahe Homeland Security Secretary namichi maqaan isaa asirraa yoo qabaadhe maqaan isaa illee yaadadhu John Kerry ka jedhamu John F Kelly ka jedhamu itti gaafatamaa gartee ministeera Homeland Security labsa ajaa'ibaa tokko baase ammaan tana labsi kunis ajaja addaa ka daddafanii biyyoota 4 ka daangaa Meeksikoo jirtu irratti yoo danda'ame immoo National Guardian biyyaallee wattaaddaroonni biyyaallee itti hirmaatanii ummata kana marsanii daddaffitti akka ajaa'ibaatti cunqursaa jabaadhaan akka biyya san keessa ari'aniitiin Ameerikaa qulqulleessan gaafatan itti aansaniillee biyya torba kan naannoo san isteeta torba waliigalatti 11 jechuudha. Ajajni bahee akkaataa jabaadhaan poolisoonni biyyaallee itti akka itti hirmaatan godhame daddaffitti Ameerikaa tana yoo xiqqaate miliyoona 8 irraa haga miliyoona 11 qabxii tokko miliyoona beekaa irraa dubbataa jiru miliyoona 8 irraa haga miliyoona 11 qabxii tokko seera malee biyya kana galan jechaadhaan ka Donald Trump dubbate kana qulqulleessuu qabna jechuudhaan ajajni bahaa jira. Kunillee gaa waan akkaan nama gaddisiisu maaltu deemaa jira biyya kana keessatti seera akkasiiti. Kana wajjin eega waa'ee Donald Trump kaafne Donald Trump Ameerikaa qofa keessatti osoo hin ta'in biyya hedduu mucucin afaanii ka isaa dallansiisaa jira. Dhiyeenya kana wayitti amma kaleessuma jechuudha wannaa keessa Floridaa keessatti yeroo dubbii godhu maal dubbate biyya Awurooppaan tun badaa jirti baqattoota hedduu ifitti naqaa jirti keessattuu Sweden jechuudha irra deddeebi'e Sweden balaa dheengadda kun isii keessatti bu'e kanaayyuu baqata fidee jechuudhaan dubbate kun ammoo akkaataa nama gaddisiisuun maal ta'e irrifachiise biyya Sweden wayituma sarrifatte maal nutti farrisaa jira dheengaddaa inni jedhu balaan bu'een jiru wanni miidhaan fedeen jiru afaanumaa waan arge dubbata jechuudhaan namichi kun pirezidantiin akkamitti waan akkanaa dubbata jechuudhaan Ameerikaanuu itti qaanfattee jirti.
afaanuma isa dhufe nafi biyya san afaan isa dhufe wayta lama sadi irra deddeebi'ee Sweden yeroo tokko duraanuu isa jibbina ammoo daran isa jibbina jechuudhaan Awurooppaan rifataa jirti. Kana qofaa miti British Parliament British illee yookaan akka biyya England maal jechaa jira Donald Trump akka biyya san dhufeetiin haasawa godhutu yaadamee ture akka biyya san daawwatu amma maal jechaa jiran akka namichi kun lafa san hin dhaqqabne faanti isaa lafa san hin tuqne murtii dabarsuudhaaf irratti dubbataa jiranii kanaafuu akkaataa kanaan Ameerikaan karaa dippiloomaasiitiin rakkinni adda addaa keessa jirti kunillee gartee biyya tana akkaataa jabaan nama yaachisa san qofaa miti. Wanni guddaan ammaan tana mul'ataa jiru biyyuma kana keessattuu Donald Trump gara gaazexeessota sabaa himaalee jechuun miidiyaa akka jedhamu kanarratti akka maletti haasawu hamma ammeenyaa tokko darbate jechuun maal jedha diina Ameerikaa yookaan nyaapha Ameerikaa jechuun warra miidiyaa kanaa jechuudhaan dubbate. Kun ammoo miidiyaa dhiisaatii senataroota warra Ripaablikaanii kan isa wajjin filameeyyuu akka maletti dillansiise. Kana keessa har'aan tana John McCain nama beekamaa akka Arizona irraa filamne senatara maal jechaa jira kun dubbii akkaan nama sodaachisu kan namichi kun dubbate dubbii fafaatii dubbii garteetiin gatii hin qabne ka ummata wal dhabsiiftu ka garteetiin ammallee gara diktaatorummaa nama ooftu miidiyaa kana balaaleffachuu jechuun miidiyaan dubbatee nama qajeelcha malee diina biyyaatii miti nyaapha Ameerikaatii miti kun ammootu badii guddaadha jechuudhaan dubbatee san qofaa miti ministeerri ittisaa ka Ameerikaa Jeneraal Maatis maal jechaa jira ani ka Donald Trump wajjin filame na filate ta'us ana ammoo miidiyaadhaan diina Ameerikaa nyaapha Ameerikaa jechuu hin danda'u jechuudhaan inni illee addaan bayaa jira. Kana jechuun maal ammaan tana rakkinni adda addaatu mul'ataa jira. White House keessattis boorawiinsa addaatu argama daddaaqinsatu mul'ata yeroo qabnu wajjin kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Abdul Jaliil kana fakkaataa waan itti raafii itti ka'ee dabaltu taate. Rakkoonni guddaan achirratti dabaluu irraan turan jiru gaa viizaa akka biraatti hanqisuu akka barbaadan nama biyya tana seenuus akka hanqisuu barbaadan nama as keessa heeraan alatti ni jira jedhanii isaan yaadan akka biyya tanarraa walitti qabanii ari'uu barbaadan santu mul'ata. San akkasiiti haa ta'u immoo waan biraatirraa hin haasa'uu barbaade sanis beektaa sagaleen Oromiyaadhaa egaa qilleensarra oolee har'aan tana bara 21ffaadhaa ture qaqqabachuudhaaf deemne jechuudha baatiin maarch ture dhufte akka heeraatiin baallii walirraa fudhachuun geessa jechuudha nuti illee baallii achi kennuu barbaanna dargaggeeyyiin biraatillee akka baallii nurraa fudhatan barbaanna akka sagalee Oromiyaadhaatirraa qooda fudhatan barbaanna maaltu irraa eegama maaltu nurraa eegamu inni nurraa eegamu tireeningii kennu leenjisa barbaachisu kennu ni danda'ama. KFI mataa isaatis leenjisa injiinarummaa reediyoonaa ni kenna. Kanaafuu yoo irraa qooda fudhatan hedduu gaafanna jechuudha. Wanni namarraa eegamu yeroo hamma tokko qabaachuudhaatu namarraa barbaachisa. Fedhiin jiraachuudha. Murannoon akka gaariitti jiraachuudha. Walfaanummaadhaan akka oofuu danda'an jechuudha. Yoo afaan Oromootii fi afaan Ingiliziidhaatis beekuun barbaachisaadha. Yoo xiqqaate haayiskuulii ol ta'uun ammaas hedduu barbaachisaadha. Kolleejjii kan fixate yoo ta'e irra filamaadha. Quuqama Oromoon qabu kanaas laalee Oromoo dhaggeeffattu tana tajaajiluu kan barbaadu ta'uun irraa barbaachisa jechuudha. Haa ta'u immoo waan garii wal barsiisuudhaan bira wal dabarsuun ni danda'ama. Kanaafuu dhuftanii akka qooda fudhattan isin gaafanna. Koota sagalee teessan godhadhaa harka keessanitti galfadhaa ilmaan Oromoodhaa kan isin dhaggeeffachuudhaaf jiraatu tajaajilaadhaan isiniin ja'a maqaa sagalee Oromiyaatiin yeroo barbaaddanitti naqunnama. Akka sagalee Oromiyaatirraa qooda fudhattanii achumaanuu isumaa mataa isaatu akka sarvi gootan maaneej gootan isinirraa barbaanna. Gaarii Abjaliil keessummaa laayinarra jira malee kan isin dubbadhaa torbaan dabre akka gaariitti itti hirmaadhaa nu gargaaraa nu bira dhaabadhaa koottaatti fudhadhaa jennaa galatoom Abjaliil keessummatti dabarsuu qabna. Tole bareedaadha. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaallatamoo yeroo ammaan tana keessummaadhaatu nu wajjin jira akkaan seehutti hammaan dhaga'uu eeggachuu baaddullee namni tokko tashitee ta'uu hin dhabu amma hin dhagaya. Na dhageessanii? Yaa.
Sindagenna. Tole gaariidha baga dhiyaattanii har'aan tana wanni irraa nutti himtan waa'ee bara 2017 ajandaan leejislatarri qabu maal akka ta'e sanfaa dhageemaa jira bakka biraatirraa hiisi. Kanaafuu san raayii nuuf ibsatan maaltu dhageema maaltu ajandaan maal faadha bara 2017 kan Oromoo laalu. Baay'ee galatooma Abdul Jalil Obbo Said har'a asirratti ka dhiyaannee ana tashitee Minnesota irraa seenaa Jimjimoo Illinois irraa akkasumas immoo D. Abdallah Colorado irraa I think diin bakka kanarratti akka fuullee barsiistee akkasumaan ibsa kanarraa nu gootu siif dabarsaa baay'ee galatooma. Tole ayyee itti fufuu dandeessa. Ani D. Abdallaati magaalaa Colorado irraayi. Bara 2017 legislative ajandaa kan qabnu waan tokko guddaan kan nuti irratti hojjechuu barbaannu uummata Oromootiif waa'ee House Resolution 864 bara dabree tokkoffaa kan irratti hojjechaa turre. Kanuma ammaas irra deebine akkuma kanuma irratti laabii goonee amma bara kana Tole ni murame isa dura. Okay, itti fufi seena. Ani garuu ni dhagayaa yoo dandeesse itti fufi yoguu kaan ammoo namni biraatti adda biru. Okay. Dean Jalad Ittisa. So legislative Dean Kadupata Durje Dean Polek in the Keta Rota community with the Walgaho. Legislative agenda Kambara Kumalamafi Kulatorpa. In it Okofana resolution and get the Harpa by Kanajetuta. Resolution Hamabe Kuni Hang Gutta Yuto about the Ngata to Male, Ipasate Jatamitoko, Kambarana, Ipoko, David D. Okay, deep Tipopati. Okay. Oh, my Rajatina. Go ahead, let's wire resolution the Patocovidum Satage. Okay. So, Bakin Nitidabeka resolution 861 Ibasadet Sidata Mitaka. Nutikayon Kenya, Hankadan de Nuti Umata Biakana Congress State Sanataras Erati Rakina Oromo Himne Aka. Wanni biyya keessatti rakkinni uummata keenya irratti oofamaa jiru kun irraa dhaabbatu sani wanni nuti barbaannu jechuu bara 2017 irratti san Tole afaan Oromootiin. Okay. Maaliif keessaa qaba resolutionii 128 kan ammaan tana ajandaa bara 2017 ta'e kun. Wanni go ahead. wanti inni haaromni Boobdu Jalil baay'ee galatoomii wanti House Resolution 128 jedhamu kun wanti haaromni guddaa inni keessaa qabu waa'ee abbootii aangoo mootummaa Itoophiyaa keessaa gubbaa haga jalaatitti qooda fudhatanii ilmaan Oromoo fi saboota biroo irratti miidhaa kana hin jenne geessanii yeroo isaan biyya kana bizinesiif ta'ellee waan adda addaatiif ta'ellee biyya kana dhufanii biyya kana keessatti mirgatti koortitti dhiyaachuu akka danda'an ka jedhu akka addaatitti akka seera addaatitti itti dabalameetiin jira waggaa kana. Tole amma sadarkaa kamirra jira inni kun resolutionii kun bakka tam jira bakka koreen wahii tan legislatoroota keessaa warri haawusiidhaa irratti mari'achaa jiran moo yoo irratti mari'achaa jiran ammoo bakka Oromoo irraa bakkitti dhaga'an jira moo hiiringiin faa jira waan akkasii faa beektan. Okay, resolution kuni harba akkuma agartee article warri baasirratti olaagtee jettee introduce ta'e processing isaa
dura subcommittee Afrikaa Chris Smith dura taa'aa presidency subcommittee Afrikaati. So presidentiin kun komitee warra dhimma Afrikaa ilaaluuf kenne. Warri kun irratti voting godha achi booda ammoo foreign affairs dabra. Foreign affairs dabree warri sun yoo dabrisiisee jedhee gara mana buusuuf dhufaa jechuudha. Amma jalqabarra jira haasofni languagein isaa akka guddaa baddeen gaddaayyuu haa ta'u kan amma tachiteen jedhe Global Magnitsky Human Rights Accountability Act of keessaa qaba namoota Oromoo miidhanii biyya kana hodhufan persecute ta'uu akka danda'an itti daateen jedha. Okay. Ajandaa biraasan irratti kan ida'uu barbaadee jedhu kan yeroo atiin daqiiqaa kudhan caalaa nuti waan qabnuufi waa'ee hiiringiiti gara kennaa. Hiiringii gaafa maarchii 9 ganama jira. Hiiringiin kun yeroo jalqabaatiifi waa'ee Oromootaati akkasumas saboottan kaawwan keessattuu saboottan akka Amaaraa kan miidhaman bardeen gaddaa Oromootti aansee irratti haasa'uuf deemanii mootummaa Itoophiyaa invite godhu, mootummaa Ameerikaa departmentii invite godhu, Human Rights Organization adda addaa invite godhu, Oromoo irraa invite nama godhu achi warra kana mararraayyuu testimony koongirasiin Ameerikaa dhageeffatuuf deemu jira. Galgaltii saniin borumtaa jechuun harbaa galgala gaafa 8 maal akka godhuuf deemu guyyaan maal akka fakkaatu akkasumas ammoo laabii waan qabnuufi sagaleen keenya kan dhagahamuuf laabii nu godhaa jirruufi Emiji galgala jira, haasaa guddatu jira, marii guddatu jira, gaafa 8 galgala, gaafa 9 ammoo hiiringii ganama qabna. Tokko hanga sa'a tokko ammoo laabii qabna sa'aatii 2 fi namni marti nuti ofii dhaqee laabii godha. Sana booda ammoo hiriira guddatu jira. Hiriira naannoo boordar Oromiyaa keessatti miidhaan iddoomiyyuu olii ta'aa jiru kan dubbachaa hin jirre kanarratti hedduu yeenee boonu sanarratti kan biraa ajandaan legislaatiivii baranaarra kan jiru san jechuu barbaadeetiin. Tole 8tti galgala marii guddaatu jira. Eessatti? Amma teessoon hoteeluma kan warra OLC uummata keenyaaf akka mijaa'u jaraaf bakka tokkotti godhaa jirra. Ammaaf achuma teessoo adreesii qomaa hin beeku achitti. 9 ammoo akkuma jee koongirasiiman. Washingtonitti jechuudha. Washington DC. Tole. Gaariidha. Mee naa himi waan raalii guyyaatti aanu achitti gaggeeffamuudhaaf jiraatu yoomii raaliin sanoo waan kanaa wajjin akkamitti walitti hidhaadha? Guyyaan kun akkuma kanaan dura bara dheengaddaa keessumaayyuu carraa kana fudhachuun KFI Oromoo TVtiif KFI hin galatoomaa isin jenna. Bara dheengaddaa Tom Lantos Human Rights Briefing akka gaarii kabarii ta'e uummata Oromoo fi kanaaf baranallee hiiringiin gaafa 9 ganama adeema. Gaafa hiiringiin adeemu kuni simultaneously wanta lamatu ta'a. Yeroo tokkotti nun taane keessaayyuu capital visit gaafa san koongresii hunda walgeessu inni kun ammoo hiriirri kunini lakkoofsa kennaan baay'inee bahuun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana akkuma dubbatamee hawaasni hundinuu bilbileetiin gaafataatiin jira waan daangaa irra deemaatiin jiru ka Oromoo KFI sagalee Oromiyaa irraa himamaatiin jiru baay'ee waan nama yaadachiisu. Kanaaf uummanni keenya waan godhuu dandeenyu irratti gurmuun walitti dhufnee uummata keenya bira dhaabachuun barbaachisaa waan ta'eef gaafa bitootessa 9 ganama Capital Hillitti hiiringiin ta'a. Achi booda ammoo hiriiratu ta'a. Gariin namaa ammoo beellama fudhatee koongresii isaa, senetii isaa, haawusii isaa waliin walgahii adeemsisaa jechuun. Qophiin kanarratti foolderii fi wanti jedhamuu fi maaltu akkatti kennamu kun hundinuu waan qophaa'aa jecha akkuma kanaan dura. Kanaaf uummanni Oromoo gaafa 8 seenuun ka dandeettanii oofuun akka achitti argamtan jechuu barbaanna. Hiiringii 8 kana warra haawusii keessaa hiiringii 9 kana warra haawusii keessaa eenyutu sponsor godha? Eenyutu representative haawusii keessaa? Yep. Hiiringii kana kan qopheessu dura bu'aa African Subcommittee Chris Smithidha. Akkasumas ammoo Foreign Affairs particularly Ed Royce California inni itti gaafatamaa dura bu'aa waa'ee Foreign Affairs haawusii ka ilaalu isa walumaa galanii warrumatu godhaa jira jechuudha. Isatu yaamuu danda'a hayyama isaa malee waan ta'uu miti. So hiiringii kana kawamaa jiru warra kana irra deebi'ee kasara garuu barbaade waa'ee namatti shiteen jedhe sii galee.
absolutely baay'inni keenya very importantidha. Akkanaan ala baanee iyyuuf deemaa hin jirru warroota nu dhagahantu jira warra ufiinaa hiiringiin kun live broadcast'a kan qopheesse koongiresii Ameerikaati. Mootummaa Itoophiyaa gaafachuuf deemu jiranii mootummaan Ameerikaa illee maaf akka cabsisee duqiitti imbaasii biyya sana ta'uu qabu maaf akka cabsisee gaafatuuf deemu jiranii is very important baa'annee dhufuun kenna akkasumas ammoo gaafa gargartii sanoo maal godhuu qabnaa baa'annee dhufnee qofa ta'uu hin ta'ini strategically karoora baafanneetiin akkaataa warra koongiresii kana itti dubbannuti citizen biyya kanaati jiraatota biyya kanaati mirga guutuu qabnaa mirga kana fayyadamneetiin maal gaafannaa gaafiin keenya gaafii ifaa gaafii qulqulluu simple clear waraqataan qopheessinee jenna namni keenya dubbisaniitiin beellama fudhatanii dhaddeensi akkanaan koongiresii dhaquun baay'ee ulfaataa beellama fudhatanii warra dhimma kana ilaaluu wajjin taa'anii daqiiqaa 15 namaa kennu daqiiqaa kana fudhataniitoo ani Oromoodha kana barbaada simple style wanna akkanaan godhuuf jenna akka itti hirmaatan baay'ee dubbachuun barbaadeetisan galatoom. Hedduu galatoomi. Oromoo keessaa namni hearingii san irratti presentation dhiheessu kan invited ta'e jira yoo jiraate mee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo ibsitan. Tashite. Yes. Ifama tashite rafata. Hin jira. Itti garuu I don't know mee tashite na baho beeku garuu ni jira yaa Oromoo. In jira yeroon isaa yeroo dhiyaatutti ifaa godhuuf deemama. Jiraachumaan baruu fedhe. Yeah, no, in jiraata akkuma kuno press release dheengadda yeroo house resolution kun bahu yoo argamu lakkoofsi keenya dhugamaanu baay'ee dikka gaafa samma dheengadda yoo argamu I know seenaan halkan guyyaa san ganama baatee achitti argamtee bakka san irratti argamuu dandeettee jirti kallattiin dubbiin kunini ka oofaatiin jiru Oromoo garuu saboonni biraallee ka argaman jiru yeroo argitee ofafoo taanee baay'ina keenyaaf miidhama kennaaf haqa qabnu kennaaf yoo nuti geggeessinu sabni biraa ammoo dhufeetiin abbaatti ta'uu hin qabu waan kana wal bira dhaabachuun qaama siyaasaas ta'e hawaasas ta'e abbootii qabeenyaas ta'e hundi namaa waan kana bira dhaabachuun barbaachisa maali qabsoo ilma Oromoo ufahoota kanfachiisa wanti kun kanaaf waan kana bira dhaabachuun gaarii madaalli isaan laalantu jira isaantu pikii godha nama testify gaafas godhu garuu kallattiini wanti irratti rarra'eetiin jedhu waa'ee Oromooti kumis ilmaan Oromooti akkuma beektan representative Christopher Smith nama baay'ee waa'ee Oromoo yeroo baay'ee qoratee biiroon isaa baay'ee nu gargaare akkasumas ammoo baay'inni isaanii warri bara dheengaddaa nu gargaara hundinuu barana filatamanii achi jiranii abdii guddaa goona barana jalqaba koongiresii irratti waan kana waan jalqabneefi yeroo dheeraa waan qabnuuf I hope wanti wayii keessaa ummata keenya waan fayyadu hin baajannee abdii guddaa qabna kanaaf ummanni keenya illee qooda fudhachuu karraa qabuuf. Tole ummata keenya irraa maal eedan maaltu irraa eegama nama hedduu isin dhaggeeffachaa jira yeroo ammaan tana ummataan maal ta'a jettan spesifiik waan ta'e. Ummata keenya irraa wanti eegamu ummata keenya biyya kana ka jirtan hundinuu mirga qabdan ka sagalee kennuu dandeettan sagaleen keessanii qarshii mootummaa Itoophiyaa biyya kanatti abbootii ogummaa seeraa qaban irratti jisseetiini sagalee ummata Oromoo ukkaamsuuf yaalu caalaa bakka qaba kanaaf ummanni Oromoo ka isinirraa eenyu maali galgala san achi argamtanii ganama san hiriirarra argamtanii sagalee keessan baay'ina keessan akka mul'iftan kana isinirraa barbaanna. Tole gaariidha. Dhumarratti daqiiqaa takka qofa qabdanii yoo dhaamsii biraa hafe nama biraatirraa. Ni jirta dii? Murame fakkaata. Seenaa. Yes, bine ta'uu barbaada. Tokkoffaa kan Kirisiin bira kan jiru Mike Hoffman. Mike Hoffman ammoo nama akka malee quuqamee Oromoo dubbataa jiru keessaa Colorado keessaa isa diin waa'ee uummata Oromoo community akkamitti godhuu qabanii qarqaarsa barbaachisu waan maraa ka godhaa jiru dallaatii Colorado irraa koongiresii warraa ammoo akka jiru hedduu dalaganii state coming olittiyyuu boordi warri jedhan warra kana sabni Oromoo ka godhuu danda'u physical presence qaamaan haasa'u it makes a difference. We are citizens ifama nuti citizen biyya kanaati mirga guusuu qaba qaamaan darbu arguun jira
akkuma tasaafillee ani yoo hafe homaa rakkoon qabu jettanii yaadina because yogguu laabii deemnu namni martinuu state ofiitiin deema koongiresiin ammoo particularly districtii ofiitiin deema districtii marayyuu dhaquu qabna Coloradoodhaa namni kumaa yoo dhufe districtii 7tu jira nama kumaa kana keessa 100 qoonnee districtii kana marayyuu fiduu qabaachuu qabna yoo akkati baa'annaa arganne warri kun sireesiin fudhatee yoo laabii Itoophiyaan bittee alatiyyuu nu dhaga'uun daraa dirqama ta'a kanaafuu hedduu galatoomaa dhufuun keessan beekuun keessan barbaachisaadha saba Oromootiin jedha. Tole gaariidha gaa fayyaadee akka milkooytan isiniif hawwinaa isin hundinuu asirratti dhiyaattanii yaada kana ibsuu keessaniif hedduu galatoomaa fayyaadee nageenyaa jiraadha. Keetenya ballo barzafi kagallo ala shankura ganna may sarganna wati yo maratu farado himimsitu korma bobe barodu ori warededu ya jiru biya orma Kachitana morma Akamin obseturai Wakayo mudafura Adato ayiyo abako abiyo Buleya nambayo sitan himaya wakayo Adato ayiyo abako abiyo Buleya nambayo sitan himaya dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaallatamoo qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatte torbaan dhufu qophii biraatiin haga walitti dachaanuu nuyi bara 20ffaadhaa kabajuu Said Mahammad Aliitii fi sagalee Oromiyaatiif an Abdi Jaliil Abdallaati nagaan jiraadha. You are listening to Fresh Air Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul coming up Somali Damanta.